في ورا ترجتو كرا كرا أكاد أنا نزوم ترجتو كرا كرا أبدا قولوا يوم فقط Suni sirri garuu kiyya kaama dhufuuni hedduu kana caana akka namni informii godhuun barbaadu. Walii gala mataa dubbii informii illee ta'uun qabu sun. Already shoota akka bichaa irratti deemuu qabu wanni sun waan ta'eef bakka takka irratti bichaa deemuu qabu. يا أكسر Fakkeenyaaf abboo ani kana biraan beeku garuu ka biyya kan inni jechaadha kan mun warra keessa yeroo kana jechaadha likkoota waa wayii amma fakkeenyaaf waan nan fidu kana yookaan sammuu kiyyarraa kaaseetti miti ka fidu sii galee. Already waan streameroon yookaan miidiyaan Jarmanii maanii kunniin jechaadha. YouTuberoonni gurguddaan ka hojjetan karaa afaan Oromootti jijjiireetiniin ka waan kana yaade karaa afaan Oromoo jijjiiree garuu sanama fakkeenyaaf akkas biyya kanatti jecha nama san bicha irratti ka deemamu nama san bicha irratti namni biraan wajjin waan akka biyya guddatteeti ta'inaaw garuu nama san YouTuberoota san bicha irratti YouTubera san bicha bira deeman ootee yaa'umtu bakka already waan kanaaf yaa'umtee akkaataan qaraarri isaanii adda akka takka nama maraayyuu jechaadha. Ilaalla kaamee biyaansi jijjiiru haga takka. Jedheetanii yaadaan kara kiyyaan. Oromoon akkasii miti bar osoo tolteetiin duutummaan tunuyyuu waa yuunifoormii taatee dootana namni yuunifoormii godhuu fedha. Akkasitti maa yuunifoormii si waa meeqa yuunifoormii goonee irra. Akkas hin jedha haadha faatee farraan keetti gemii taphadhuu seenii amma bataa godhii dhullee giiftii isaa kan nama seennetti ni takkaame mata giiftanuma godhaanuyyuu. Indee giiftara ta'uu qabdaa iyyuu barate indee maal taate giiftara ta'uu dhabdee iyyuu qoye. Gaafii jajjaba. Maal jechuun giftara jechaan? Kun amma barra mana Jaarmanii tanarra giftara meeqa qabna akka qeerroo fa qabna bar. Nama hedduu qabna. Kana waan jechuun biroo duree fuudhu badhee fixeera beektaa waa'ee kana. Ani haadha faatee bar ani riidhiidha. Na argaartaa garuu? Argaallee jira garuu taatus akka reediititti ilaali. Kan jiraa miti ilaali. Amma namni nama hedduutu jira. Ati akka reediititti akka bakka reediititti xiqqoo isii. Leenca fa'aa darbachaa girrigirri zayii qalamaatiif. Ati akkamitti yoo asirra leenceen darbee barqabsaa Oromoo ta'uu hin dandeessu bar. Cubbuu gootota Kana ani wallaahi ani dhiifuma naa godhi faatee jaa. Si wanni ta'uu fi miti garuu በጣም የተወኒ ባይነ ታየት እንጀቻ በጣም ነገር ነው ከዱጋስ እንጀራ ማ አት ጌሚውን ቆበታ ቆይ ጌሚ ማን ተበነ ተከናው ካወኒ kan keessatin ngene ara geemi tabadde ani ni namne ka tabadde jira geemi lan ka qataro inde ka qataro ko denga da agosti ke tabadde ka bara agosti ga sagali tabadde yo be mataranke amatarana ma aka hukubin nu batetti wallahi billahi nama kan ke gilsi ta yaso fara baka na bacha gilsi ufrahan ke ti sigare rami gils alille wannan majene ya ta mata refo cha nama gilsi ba he tin ya ta ko da gaffana guda sigale da gaff in ba ita na mati man anna wallahi anna rakon ga namni umman Europa ko yogi tille kada ani wallahi ani sikai ko fimti hada fate garu akana maso wara social media to ko to wanta ko ta ma dida sai be tarefu namni Europa keessa fi America Canada namni kunnin rakkoon qabu shi rakkoon qabu sun easy yo makanne yu rakkoo takka yun qabu hajan yo barbaadin kanna yo barbaade dhiisi garu ojoolleen biyya Arabaa keessatti dubartiin jecha ta'uu fi dhiifuu jarru gargaarsa barbaaddi kana ma gargaartu kana nagarra baana sanirraa bar giifti siibinna mallaqee erga hedhaniino leenca minna amma fakkeenyaaf akka beekta nama gisee kuyeeti jiru sani giifti bitee kennaa ture kana baran kana giifti bitee kennaa ture wanni kun suusii sigaara harkisu shiisha harkisuun garaagarummaan qabu wallahi siamana waan kana irratti yaa fayyadamtuu giiftiitii miti amma bar nama giiftiirraa fayyadamuu jechuudha gin ammoo ati giiftii takka bituu eegallaan namni laal farshoo dhuguu wayya giifti tiktok irra giifti bituu eegaluurra farshoo yoo dhugde deemtee yeroo wayii ni dhiifta eegalee gin ammoo giifti laal inuma fuudhisin jette ammallee inuma fuuta akka nama marqa moo kan fuudhu ammallee inuma fuuta akka marqa nama moo kan fuudhu ammallee inuma fuuta fuudhu qofa toosin jette hagama gabaasten beektu booda jechuudha erga miira san keessaa baate erga wanni sun xumurame booda
mataa keetii deebite akka nama farshoo dhugee halkan gangalataa bulee ganama gisee lafti bariisa sila eessa ciisee jedhattee akkasi uf beektaa jechuudha si galee baay'ee wannoodha. Kanaafuu namni osuma kennuyyuu baalaansii ofiillee cheeggochuun barbaachisaadha. Baalaansii ofiillee cheeggochuun maaltu jira maaltu hin jirre baalaansii ofiillee cheeggochuun. Amma baay'ee wanni akkasii ganda galee ilaalama tiktookii kanarrattuyyuu geemiin beellamaa dur haadha faatati geemii qaba jennaan ji'an geemii qabu san keessa namni tokko geemii qabatu. Amma ammoo sanbattammee inuma laale tiktookii kan keessa scroll godhi. Garasillee shaggooyyee dhiichifama garanaallee tirri dhiichifama garasillee shubbisa garasillee ragada laal mataa miilatti isin jira sii galee mataa matatti galee mataa matatti gandatti galee akkaataa keessaa wal beekanitti galee hin jiru iyyuu amma taasisa namni walii onna jedhu hin jiru dura tokkos rakkoon qabu wal ta'aniitiin wal gargaaranii sappoortii wal godhanii wal moo'achiisanii amma ka shawaallee shawaggalee ka arsiillee arsii galee sunuyyuu akka wal beekutti akka bakka tiktookii irra wal dhufeenya qabutti. Gasti ba wali yu dhufuun amma yeroo argite ijoollee jimmaa bira yoo dhatte irra caala ijoollee jimmaa argita. Arsii birallee yoo dhufte irra caala gasti irratti ijoollee marsii argita. Hafeeyyu addaan namni. Deemee godhi karaa deebi'aa jira bareeda. Osoo namni karaa yuutuubii dhufa. Tokkumma gara yuutuubii illee naqan. Maaliif beektaa yuutuubiin achirra taa'anii gandummaa wal cafaacafuun hin jiru fiiltariin hin jiru waan ta'eef. Galee kadhiiraallee kadhalaallee. Viidiyoon akka ammaa si ergan kan achirra gallakkisaniitiin akka barbaadanitti camaallaqan sun hin jiru. Sii galee. Kanaafuu asirratti ammoo hundinuyyuu distima marqaa godhe tiktookii. Homa barbaade irratti ol darba yoo gubate kama biraa haaree bananii tiktookiin garuuyyuu osoo akka yuutuubii sana nama yuutuubiin amma seera cimsee jira feesbuukiinu. Garuu tiktookiin ammoo baay'ee seerri isaa oobarii baay'ee cimaadha. Daqiiqa takka akkanatti waasirra eegala waasirra barbaada akkanatti amma fayyachuu. Bakka asirratti eegee takka dhabsi goonaan ol deebuun kan keen jiru. Achumaan nu galaafatamta khalaas. Yaa ol deebuun keen jiru ol deebiturlee baaralii akka durii saniin argattu. Fooloo sirraa kaafamaa baaraliin kan kee kufee ka'aa jechuudha. Akkasi. Maali amma falli jedhu? Maali mi akka nama istiriimar tokkoota tumma falli karamitti akka deemu barbaadaati. Akkamitti akka sii deemu barbaada. Akkamitti akka sii deemu feetama. Allah lama akkam ta'e beektaa dubbiin reetii kiyya namni hunduu akkuma farda yeroo yaabbattee baatu hundinuu kama ofii qorobsaa miti wayii kana maal ooftaa hin ooftu bara amma akkas ta'e wanni miidiyaadha tanteetuma qorobsachuu malee hiixattee kana maa dha'uun hin jiru bakka yoo ati kana dubbatte waan arsii ta'ee waa'ee baalee dubbate jedhan yoo ati kana dubbatte faarsee bulaadha jedhan baalee taate yoo nama tokko dogongoraa baalee tokko dogongortee jetteen faarsee bulaa taata. Yoo baale taate arsii waa jette gatii baale ta'eef arsiidhaan waa jedhe jibba qabaa jedhan. Yoo musliima taate kiristaanaa waa jette karama kamittuyyuu hin baatu qaaqayyala. Kanaaf maaltu si barbaachisa ree? Osuma dhageettu akkana godhatteetuma fardattii tantee qoromsachuu qofa si barbaachisa. Qofatatti hin jiru kaa jijjiiramni hin jiru bar. Mee yeroo argitu sheekonni kun asirraa wal arrabsan akkanatti yahudaa waliin jedhani. Astaghfirullah. والله بالله لا كده يا كده يا جدل والانجل سجداتنا كيست مما انه نرى وبرت يا دمير دينجرو بر